Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra barumsa tokkoon qabadhee isin dhufee jira. Barumsi kan qabadhee isin dhufee barumsa waa'ee feesbuukaati. Namoonni keenya irra guddaan paaswordii imeela hin beeku. Nama fa'aa banaaf mala yeroo namni banee fi imeela isaa paaswordii isaa hin beeku. Garuma salphaadhaan imeela keessanii paaswordii keessan akka bartan isin garsiisa. Ana hojii tura gara barumsaa deebi'u. Google keessan keessa galtanii erga Google keessan keessa galtan irra okkoo gootan eegas booda as piroofaayila footoo gara gubbaa jiru kanarratti okkee gootanii erga asirratti okkee gootan as manaa jira jiru Google akaawuntii haa isiniin jiru kana barreeffama kanarratti okkee gootanii erga asirratti okkee goote obsaan eeggatta akkasii fide yeroo akkasii fide booda sarara kana asiin hirkisa sarara kana laaladha sarara kana asiin harkisa akkana dhufa security bakka jiru kana barreeffama xiqqaa kana dhufa asirratti okkee gootan erga asirratti okkee gootan booda akkanatti isinii fida erga akkatti isinii fide booda ol harkiftanii akkatti ol harkiftanii akkatti isinii fide asirra okkee gootan paaswordii manaa jira qayyuu kanarratti okkee gootanii erga asirratti okkee gootan booda akkanatti isinii fide asirratti immoo kun agartee imeelaati Google jechuudha kun ka feesbuukaati Facebook kanarratti okkee goona barumsa keenya waa'ee Facebook waan ta'eef ka Facebook kanarratti okkee goona erga akkatti okkee goone booda koodii paaswordii yookaan gartee nuti bilbilaan qollofanne gartee kana nu gaafata nama shaaraa na gaafata basmaa godheetiin jira banamee jira jechuudha haala kanaan nu fiduu danda'a karaa salphaadhaan imeela keenya paaswordii keenya harkachuu feenaan haala salphaa karaa kanaan itti fayyadamuu dandeenya amma kun imeela kiyya kun paaswordiidha kunis imeela kunis paaswordiidha akkasuma kunis imeela kiyya kun paaswordiidha kunilleen feesbuuka kiyya jechuudha hundinuu feesbuukan an itti fayyadamu jechuu imeela feesbuukan an itti fayyadamu paaswordii harkachuudhaaf mallattoo ijaa irratti okkee goone mallattoon xiyyaan isin garasiisu jiru kanarratti okkee goone kallattumaan paaswordii keenya harkachuu dandeenya jechuudha. Imeelli kun maqaa gubbaarra barreeffamee taa'u kana jechuudha. Imeelli akkuma isin gartan imeelli kana maqaa gubbaarra barreeffamee taa'u kana imeelli kana mallattoo kanarratti okkee goonaan bakka ijaa kanarratti okkee goonaan haaluma salphaa ta'een paaswordii fi imeela keessan harkachuu dandeessanii barumsi kun akka isinii ta'ee jiruunis abdii guddaa takkaan qaba. YouTube irratti barumsiniin an dabarsu yeroo hunda akka isin bira ga'u subscribe like share godhuudhaan akka na gargaartan